السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كم جرتنا قافيات نجتا أنا كوتي أكم جرتن عندي كيسانو دي فما اسن الراس تكو ببدي درس نجتا ورين هرفتوني كنكو أكسمو موري كنو تبتعثن عندي كيسانو أكم جرتن فيا كيسان اسن نجتا هرقا ergas kabadii dhufee xiqqoo gama tokkoonis gammachuus gama tokkoonis yoo warroota akkasuma saba keenyaa kan mana keessa jiranii fi kan biyya keessa illee kan rabbashamaa jiranii walii galattuu yoo gama gamaan hamillee nu cabra jirtu jecha asumaan akkuma seentanii viidiyoo kan kokkuma seentanii laayikii godhaadha jechuu laayikii nu hundaa fuxuruudha laayikii walii godhaa akkuma viidiyoo nama kamiitu akkuma seentanii kiyya qofaa osoo hin taane laayikii godhaa akkuma dhaamsa kan kooti viidiyoo kan koo garuu koomentii baata malee laayikii miti laakiin immoo rakkoo hin qabu warri jaalatan laayikii godhaadha warri kaafiliin qabaannes mirguma keessan isin hin jetta garuu waan dhaamsiin xiqqoo qabadee dhufee maaliin obboleewwan keenyaaf du'aa'ii godhachaa asumaanuu immoo sagalee raayyaa bamantaa hooka dhageetan ta'e yoo dhugaadhanuu akkuma gargaarsa ta'e kawaa qabu waa qabaatee kara biyyaa galu kawaan qabne yoo ka ta'u ta'e immoo gargaaranii kara biyya keenya akka galan wallaahi rahmatuma rabbuma kadhannaaf jechuudha rabbiin hundumaafuu haala fisu uummatas warra hin qabneefis sababni yoo dhugaadhaan karaa uummataatiin ka galuuf deemnu ta'e jechuudha baay'ee dhugaa inni ulfaata jechuudha yoo biyyuma biyyarraa gargaaranii uummata keenya kanaa miti kasanii oliitu gargaaraa ture namni keenya jechuudha rakkoo hin qabu yoo kanaanuu kan murteessan ta'e kara biyyaa akka galchaniif inshallah numa godhamaa jira jechuudha sallifamaa hin jiru xiqqoo garuu baay'ee dasna jira gama tokkoon birmannaa fi wantoonni hundinuu itti yanno jedhaa jira jechuudha itti cimaa jira jechuudha namni kamiinuu callisaa hin jiru haasayaa jira waa'ee saba keenya okay aan immoo wanni nan qabadee dhufee ergaa takkaan qabadee dhufee beetanii ergaa nan qabadee dhufee maa inni ergaa aan qabadee dhufee ergaan an qabadee dhufee ergaa dhiirota keenyaaf qabadee dhufee ergaan an dhiirota keenyaaf qabadee dhufee namoota keenyaaf akkasuma dargaggoo yookiin immoo warra viidiyoo kan koo dhageeffata warra dhageeffanis yeroo waliif goota tokkoffaa nama akkamiin fokkatan ta'e ergaan kun garuu dhiira qofaaf akkasuma shamarrallee ni ilaallata yoo dhageeffetti turuudha jireenya saba laakiin immoo dhiirotaaf wanti an ergaa dabarsuu fedhii qabu maaliin yoo fayyatan ta'e dhiirota tokko dubartoota hedduu kaamilee kacabsan baay'inaan jiran sababni biyyas ta'ee biyyaalas ta'ee biyya keessas ta'ee shamara baay'inaan haamilee cabsan tokkoffaa ilma dhiiraa taatee shamara haamilee cabsite taanaan ergaa sii qaban dhageeffadhu shamara haamilee cabsite taanaan shamarri gaafan jechan taane jetteen jecha keessaa'u jechan taane yoo jetteen dhugumaanuu ooyii fi feete yoo sii gooti shamarri qiimii akkasitti kaa'attu dhugumaan hin irraanfatin jechuudha dubartii takkaan jecha badaa jedhamti dubartii takkaan jecha gahaa hin taane jettee yoo fayyadu ta'e laakiin dubartiin sun qiimii sitti kaa'atte taanaan maaltu ta'a dhuguma qiimiin wanti jechi ati jettee sun sa'aatii ati itti jetteenii fi daqiiqaa ati itti jetteenii fi guutumaan guututti shamara keessaa jecha badaan jecha hamilee nama cabsu jedhame taanaan dhuguma shamarri siif hin irraanfattu waan akkana kanarraa of qoxxobaadha tan jaallattu taatee tan jaallatu dhabdus taatee tan feete taates tan feete hin taanes shamaruma dubartii maataatu qofa jecha hin taanen hin jedhinaani dhiironni keenya irra hedduun maali hamilee cabsuu dubartii hamilee cabsuu dubartii jechoota hin taane akka jedhu baay'eedhaan yoo dhiirota jedhu dhiirota hunda addunyaa guutuu jedhaan hin jiru dhiira jeqnaa namoota gaggaarii baay'ee qabna laakiin immoo ni jiran gariin garuu kunniin kun osoo gorsa namaa dhageeffatanii turuudha gorsa kiyya qofa osoo hin taane nama hedduutu gorsa kana namaaf kennu laakiin dubartiin takka hamilee cabsitee jecha hin taane jetti taanan dhugumaan siin irraanfattu sa'aatii ati jetteen fi guyyaa ati jetteen fi waggaa ati itti jetteen san siin irraanfattu jechaadha maaliifuu onnee isiitii fi sammuu isii keessatti barreeffattuuf hin katabattee yookiin ni yaadatte jechuudha kuni maaliifuu sababa dhugaa jecha hamilee nama cabsu namaan jedhuudhaan baay'ee ulfaata garuu baay'ee ni dhiiradha dubartii hedduu akka hamilee ka cabsan baay'eetu jira jechuudha baay'een jiru sun taane ni jira jechuudha waan akkas sanarraa of qoxxoba kuni garuu ergaa koo kan ittiin yaadee qabadee dhufe moggaa miliyoona yoo ta'e ooyii fi feete yoo sii gooti jechiin ati ittiin hamilee ittiin cabste sun dhuguma onni dubartii keessaa hin badu jechuudha maaliif si injifatuuf yaaltidha
Kanaafuu jecha waan kanarraa of qotobaa jechuudha. Asumaanuu dhaamsi kan koo kana kuni dhaamsa dhiirotaaf jechuudha. Yoo dogongora immoo komentii jalatti naaf barreessaa, dogongora kootirraan hin deebi'a jechuudha. Achumaan immoo yaa kanumaan isiniin jedha. Viidiyoo kan koo dhageeffatanii subscribe godhaa, like share godhaa. Ergaan kan koo kana ergaan koo keessatti yoo dogongora qabaadhe anas dogongora koorraa naaf barreessaa, natti himaa, na deebisaa. Anis ilma namaatiin dogongora waan ta'eef jechuudha fi waan irraa hojjedhu guutuu isaarraayyuu wanni kun sirrii miti jettanii komentii jalaan na barreessan maaliif anillee jecha keessan fudhadhee niin deebi'a dogongora kiyya san hubadhee jechuudha. Laakiin immoo waan hin taane waliin jechuu fi hamilee wal cabsuurra wal gorfachuun irra baay'ee barbaachisaadha jedhee nasaaba qaba. Asumaanuu kunis yaada kan kootii turte gaariin isiniin jedha hundi keessanuu sagalee isin irratti hin dheeressu. Bakka jirtanitti du'aa godhaadha. Ilmaan keenya kan mana hidhaa keessa jiraniifis kan bakkuma hundaattuu kan biyya keessa hidhaa jiranis namni biyya alaa qofaa hidhaa keessa namni waan jiru si'a garuu biyya keessa illee kan akka Jawaar Mohammed fa'aa biyya keessa hidhaa nurraa jira waan ta'eef jecha hundi isaaniitiifuu du'aa goona bakka jirrutti rabbiin isaaniifis nu laaffisee mana hidhaatii nuuf hawaasisu. Kanaanuu dhugaa rabbii kan nagaa caalu inumaa hin jiru biyya keenya nagaa kadhadhaa. Maali sababni gonkumaa kan nagaa caalu inumaa hin jiru jechuudha. Rabbi nagaa nuuf haa buusu. Maarree akkasii garana godhu gamana godhu viidiyoo share godhu amma siloo feesbuukii kanarraa feesbuukirraa jechuudha. Viidiyoo waggaa meeqatii bara 18 jechuu 18 irratti kanin viidiyoo gizee Jawaar Mohammed Faagelusan 19 fi 18 fi 17 isan viidiyoo san share godhanii maarree jedhanii kan jedhan wanni akkanaa kuni dhuguma biyya keenya ijaaruu osoo hin taane biyya keenya hin diiga. Yaa jamaa keenya nuti ummata maatii biyya keessaa qabna guutuu obboleewwaniitu biyya keessa ni jira. Kanaanuu nagaa kadhadhaa. Walaa warroonni viidiyoo maarree share godhanii nama walitti buusuu fi waan arganaa san kuni kanarraa of qoxxobaadhaan isiniin jedha. Taani immoo rabbiin biyya keenya nagaa nuuf haa buusu. Maatiin keenya guutuun achi jira, abboliin keenya, hawwaliin keenya nuti ana kan mataa